Yooya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam naga jirtu bakka jiraattan isin jecha namoonni immoo fayyadamtan markaza adda addaa keessa barnoota adda addaa baratan jechuudha. Akkamitti profaayilii markaza keessanii itti tolfachuu akka dandeessan isin garsiisa. Barnoonni kenna guyyaa har'aa isa kana jechuudha. Barnoota kana hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa isin jedha. Akkaataa markaza imuudhaa itti dalagattan haala kanaan jechuudha. Haala bareedaa ta'een akkaataa profaayilii markaza keessanii haala kanaan itti dalagattan isin garsiisa jechuudha. Waan kana dalaguudhaaf jalqaba aappii tokko isin barbaachisa. Aappiin kun Pixel Lab jedhama. Aappii kana jechuudha. Aappiin kun duraan Play Store irra ture, amma hin jiru. Kan Play Store irraa isin hin dalagu waan ta'eef Google Chrome irra deemtanii buufattan jechuudha. Sanaan booda akkamitti akka wajjin hojjetamu wajjin ilaalla. Jalqaba Pixel Lab kana buufattanii irra seentan. Erga irra seentanii booda jalqaba gubbaa kanarratti mallattoo ida'uu kana yeroo tokkoof tuqattanii sanaan booda From Gallery kan jedhu irraa yeroo tokkoof tuqattanii jechuudha. Erga achirra tuqattanii booda Gallery keessan keessa isin galcheeti suuraa kan profaayilii irra kaa'achuu barbaaddan suuraa tokko irraa filattan. Sanaan booda jala kana gadi bu'uudhaani raayitiin jala kana jirti irratti raayitii gootan. Erga raayitii irra gootanii booda iddoo kana qabuudhaan yookiin ammoo quba lamaan qabuudhaan ittiin guddifattanii jechuudha. Akkasiin guddatutti qabdanii guddiftanii iskiriina kanaan guuttan. Iskiriina kanarra guuttan jechuudha. Akkasiin jiraatu jechuun itti qabuudhaan iddoo xiyyaara qabdanii iskiriina keessan haala kanaan guuttan. Sanaan booda erga guuttanii gubbaa kana ol bahuudhaan mallattoo kana tuqxanii qulfii isaa qollofattanii jechuudha. Akkasiin jiraatu jechuun mallattoon qulfii asiraa irra tuquudhaan diimessitanii sanaan booda ammas deemtanii iddoo kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii irraa achi deema jechuudha. Erga sanaan booda iddoo profaayilii itti maqaa keenya barreeffannu kana yeroo tokkoof fidachuudhaaf ammas mallattoo ida'uu kana irra seenna jechuudha. Sanaan booda ammas yeroo lammaffaatiif From Gallery kan jedhu ni tuqanna. Sanaan booda halluu wayii jechuudha kan haala kanaan boca kanaan buufannee qabnu san ni fidanna. Sanaan booda mallattoo jala kana jiran kanneen keessaa mallattoo geengoo kanarra yeroo tokko ni tuqanna. Sanaan booda raayitiin jala isaanii jirti raayitii irra goona. Haala kanaan xiqqaatiin dhufee jira jechuun bifa geengooti. Sanaan booda quba irra qabuudhaan xiqqeessina jechuudha. Haala kanaan xiqqeeffanna. Quba irra kennee finnee asirratti gadi finne. Dalgatti yoo finne ciibsachuu barbaanne mallattoo yoo jala kanneen jiran kanneen keessaa ayi keessaa kan zeeroo kan irra yeroo tokko erga tuqattanii booda mallattoo jala kanneen keessaa jiru keessaa akkana harkistan gara dhumaa jechuudha. Gara dhumaa akkana deemuudhaan iddoo 3D shape kan jedhu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Sanaan booda saanduqatti dhufa jettutan saanduqatti enable jettutan ni bantan oonii gootan xiqqoosii ol harkifachuudhaan bira dabarfattanii sanaan booda saanduqatti jalqabaa kanarra jechuudha. Yina irrista yoo feetan iddoo hir'isuu kana tuqachuudhaan 5 6 akkasii gad deebistanii bira gad dabarfattan ammas isa kanas bira gad dabarfattanii isa xumuraa kanarratti jechuudha. Sadan tartiiba jiru kanarra yeroo tokko hidhattanii sanaan booda sheepii isaa jechuudha galabbatattan. Isa jalqabaa kanarra hidhattan haala kanaan galabbattan jechuudha. Mallattoo hidhatu fuudhaan haala kanaan haala argatan kanaan fiddanii achirra gadi galfachuudhaaf jechuudha. Sanaan booda qubaan irra qabuudhaan garsiifattan akkanatti asirra garsiifattan. San booda karaa mallattoo isaa kana jechuudha maddii isaa kana qabdanii jechuudha ni guddifattan jechuudha. Ni guddifattan akka achirra walitti ni qixxaawatti. Erga achirra haala kana isin taa'ee booda sanaan booda ammas isas mallattoo gubbaa kana tuquudhaan qulfii isaa ni qollofattanii jechuudha. Innis taa'ee jira bakka isaa qabatee jira. Amma kan gubbaa irra dhaabatu fidachuudhaaf ammas mallattoo ida'uu kana ni tuqattanii jechuudha. Sanaan booda From Gallery kan jedhu ni tuqattanii kan asirra dhaabbatu jechuudha. Kan amma irratti barraa'u fidannee dhufne jechuudha. Mallattoo akkanaa kanneen profaayilii akkanaa kanneen keessaa akka argattan booda isinitti garsiisa jechuudha. Sanaan booda erga haala kanaa fidannee ammas gadi bu'uudhaan mallattoo zeeroo kana jechuudha kan geengoo fakkaatu kana ni tuqanna. Sanaan booda raayitiin jala isaa jirti irratti raayitii goona. Sanaan booda qabnee xiqqeessina xiqqoosiisa jechuudha. Ni guddata qabnee xiqqeessina. Sanaan booda finnee akka istaalii isaa hin dabnetti finnee haala kanaan irra kaahannaa jechuudha. Erga irra kaahannee booda gubbaa kana ol bahuudhaan mallattoo isaa irra tuqachuudhaan akka nu jalaa hin deemne qulfii isaa kana ni qollofannaa jechuudha. Yoo hin qollofatin nu jalaa achi deddeemu waan ta'eef.
Okey, haala kanaan erga tolfannee kaanee booda yoo feene irratti barreessuu dandeenya, yoo feene ammoo jidduu kanatti qur'aana galchuu dandeenya yookiin ammoo waan ta'e jechuudha mallattoo biraa wahii mallattoo bareeda finnee galchuu dandeenya. Mee amma qur'aana galchee isin agarsiisu. Qur'aana galchuudhaaf ammas deebinee mallattoo iddoo kana ni tuqanna. Sanaan booda from gaalaarii ni tuqanna. Qur'aanas keessa gabbuufattanii qabdan jechuudha. Qur'aana tokko irra tuqattan jechuu kanuma ta'e qur'aana gosa hedduu buufattanii qabaatan rakkoo hin qabu. Sanaan booda erga haala kanaa isin dhufee booda ammas mallattoo iddoo kana mallattoo akka zeeroo kana ni tuqattan jechuudha. Sanaan booda raayitiin jala isaa jirti irratti raayitii gootan. Qubaan irra qabdanii xiqqeeffattan jechuudha. Sanaan booda fiddanii jidduu kanatti galfattan qur'aana keessa haala barbaaddanii jechuudha. Xiqqeessuudhaan fiddanii walakkaa istireetii kanarra kaa'attan. Sawwaan feetan itti fayyadamuu dandeessan mirga keessanii garuu akkana qur'aana galfattan jechuudha. Sanaan booda innis akkasiin isin jalaa hin deemne gubbaa ol bahuudhaan mallattoo kana tuqattanii sanaan booda qollofattanii jechuudha. Innis amma booda socho'uu hin danda'u jechuudha. Sanaan booda irratti barreeffachuudhaaf asi deebitanii mallattoo iddoo kanatti tuqattanii jalqaba irratti tekstii isin dhufaa tekstii ni tuqattanii ammas mallattoon qalamaa bakka kanatti isin dhufaa mallattoo qalamaa irra tuqattanii ammas deebitanii mallattoo qalamaa kana irra tuqattanii jechuudha. Sanaan booda ni'uu tekstii kan jedhu kan irraa haquudhaan markaza feetan jettanii jechuudha. Markaza waan feetan jechuu kan itti moggaafachuu barbaaddan jettanii itti barreeffattanii markaza daarul imaam haala kana itti barreeffattanii jechuun sun maqaa feetan itti moggaafachuu dandeessanii sanaan booda okee jettanii bakka kana. Erga okee jettanii booda qubaan irra qabuudhaan barreeffama kana fidanii isin geettanii erga isin geettanii booda barreeffama kana jallifachuudhaaf jala kana jechuudha. Mallattoo as keessa jiru kanneen keessaa kan aayii irra tuqattan sanaan booda qabdanii ganatti harkistanii gara harka bitaatti erga harkistanii booda qubee aabaa caayii kan jedhu bakka kana ni jira. Yeroo tokko asirra tuqattan haala kana inni kun isin dhufa akkanatti mallattoo iddoo kana tuquudhaan gajjallistan jechuudha ofii gaditti. Akkana gajjallistanii sanaan booda barreeffamicha qabdanii qubaan karaa feetan sanitti siiffattan. Ammas hingeena xiqqoo irra tuqattanii haala kanaan barreeffama keessan akkasinitti das jedhetti galfattanii jechuudha. Sanaan booda erga xumurattanii raayitiin as bira jirti raayitiitti gootanii jechuudha. Kalariin isaa yoo isinitti tole yookiin ammoo qubeen isaa kun barreeffama diizaan qubee isaa dabalachuu barbaaddan asuma ammoo qubee kan irra tuqachuudhaan kan isinitti tole tokko jechuudha irraa jijjiirattan jechuu kalarii isaa. Sanaan booda kalarii isaa jijjiiruudhaaf barreeffamicha san guutumaan guututti mallattoolee jala kanneen jiran keessaa jechuudha. Kalara teettu as bira jirti jechuu kun jaluma kana keessa kalara jettu as bira jirti kalara irra yeroo tokko tuqattanii sanaan booda xiqqoo siif wali butuudhaan barreeffama isaa yoo feetan diimaa gootan yoo feetan ammoo mallattoo kanarra tuqachuudhaan gurraacha gootanii sanaan booda raayitii itti gootanii sanaan booda akka barreeffamichi isin jalaa hin sochoone gubbaa ol bahuudhaan mallattoo kana tuqattanii sanaan booda ni qollofattanii jechuudha. Ni qolloftan innis socho'uu hin danda'u jechuudha. Kan gara jalaatitti barreeffama gara jalaatti ol garagalullee haaluma kanaan galfattanii jechuudha. Maddii kana irratti waan biraa galchuu barbaaddan innis bakkuma jalqabaa kana deebitanii iddoo kanarra ni tuqattanii sanaan booda sheeppii kana ni tuqattan jechuudha. Erga sheeppii tuqattanii booda haala kanaan mallattoon kun yoo isinii dhufe jechuudha. Sanaan booda mallattoo geengoo kana ni tuqattanii sanaan booda raayitiin jala kana jirti. Raayitii kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii irra qabuudhaan xiqqeeffattanii jechuudha. Yoo feetan isin kana wal fakkaatu walfachuu dandeessan. Sanaan booda gaffiddanii bakka kanarra keettanii haala kanaan bakka kana keettanii sanaan booda jala kana mallattoo kanneen ni tuqattanii jechuudha. Ofii as harkistan ni harkistan jechuudha godhuma ni harkistan sanaan booda 3D shape kan jedhu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Sanaan booda enable teettuna ni bantan xiqqoo ofii gadi deemuudhaan ni jallifattan jechuudha. Akkana gadi darbanii jechuudha. Kanneen keessaa isa jalqabaa kana jechuudha. Isa jalqabaatiin miti dhiifama. Isa walakkaa kanaan jechuudha. Haala kanaan akkatti jallifattan maddii tokko jechuudha. Haala kanaan sanaan booda ni kaa'attanii raayitiin maddii kanatti irra raayitii gootan qulfiin gubbaa kana irratti akkuma isa kanatti qollofattanii jechuudha. Kan cinaa kanattis galu haaluma sanii fiddaniitiin irratti galfattanii jechuudha. Haala kanaan markaza feetan dalagachuu dandeessanii haala saniin fiddanii gaalaarii keessa seentanii fiddanii sanaan booda isas akkuma reebisanii xiqqeessuudhaan fiddanii maddii kanarratti galfattan.
akka isinii toletti akka isinitti tole jechuudha. Isin filannoo keessa waan ta'eef waan akkana galchaa isin dirqamsiisan hin jiru. Isas akkuma reeffisan jechuudha. Garnaan barbaadattanii 3D shape kan jedhu kana tuqachuudhaan saanduqatti enable jettu sana dibantanii fi sanaan booda ofii gadi bu'uudhaan sarara kanneen keessa jechuudha kan feetanii keessatti yoo barbaadan keessatti ala yoo barbaadan alatti haala kanaan akkatti dalagattanii jechuudha. Sanaan booda raayitii irra gootanii gubbaa ol bahuudhaan ni qollofattan isallee haala kanaan dalagamee jira jechuudha. Barreeffamni isaa immoo kan akka gubbaarra barraa'ee kana yoo barbaadan maqaa biraa jijjiirtanii jala kana barreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Sanaan booda mallattoo urjii yoo galchuu barbaadan jechuudha. Ammas deebitanii mallattoo ida'uu kana ni tuqattan. Sanaan booda ammoo sheeppii isa jedhu kana ni tuqattan jechuudha. Sheeppii erga tuqattanii booda haala kana saanduqa adii kana qabatee isin dhufa jala kana gabbuudhaan hanqastee sana ni tuqattanii sanaan booda mallattoo kana ni tuqattanii jechuudha. Erga mallattoo kana tuqattanii mallattoon urjii nuuf dhufee jira waan ta'eef qubaan irra qabuudhaan xixiqqeessitan jechuudha. Bakka feetan fiddanii kaachuu barbaadan xiqqeessitan walakkaa feetan fiddanii yoo barbaadan as kaa'attanii fedha keessa sun akkaataatti dalagattan isinitti beeka ni xiqqeeffattanii sanaan booda xiqqishuus ofii gadi deemtan jechuudha. Ofii gadi deemtan kalarii isaa jijjiirachuu barbaadan sanaan booda diimaa gootanii irra raayitii gootanii sanaan booda qulfiin gubbaa kana jira ni qollofattanii jechuudha. Haala kanaan markaza iimoo keessanii profaayilii markaza keessanii jechuudha. Haala kana dalagachuu dandeessan jechuudha. Erga haala kanaan barreessitanii waa hunda xumurtanii booda seef godhachuu barbaadan gubbaa kanarra mallattoon tokko ni jirti jechuudha. Yoo feetan seef godhachuu dandeessanii yeroo tokkoof irra tuqattanii sanaan booda seef as image jedha isa lammaffaa kanarra ni tuqattanii sanaan booda gadi bu'uudhaan seef tu gaalaar kan jedhu jala kana ni jira. Yeroo tokkoof isarra yoo tuqattan kallattiidhaan sheer gaalaarii keessatti seef isinii ta'a jechuudha. Wantoota asirra fayyadamne kana eessaa arganna yoo kan jettan taate gaalaarii googilii keessaas argachuu dandeessan jechuudha. Yoo googilii hin barbaanne jettan haala salphaa ta'een aappii kana buufadhaa isiniin jedha. Aappii amma xiyyeette isinii qabe kana ni buufattanii sanaan booda aappicha keessa yeroo seentan haala kanaan isinii baha. Fakkeenyaaf kana buufachuu barbaadan irra tuqattanii jechuudha. Sanaan booda irra tuqattanii booda gubbaa kanarra jechuudha. Qasxii wahii jechuudha. Tuqaan sadii gubbaa kana ni jirti. Achirra tuqattanii jechuudha. Achirra tuqattanii booda daawulood image kan jedhu jira kan jira. Asirra tuquudhaan kallattiidhaan buufattanii jechuudha. Haala kanaan markaza iimoo keessanii hojjetachuu dandeessan isiniin jedha. Barnoonni kenna guyyaa har'aa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatti deemnutti turtii gaarii nagaan haa ta'u.